this guy. Dictatorship in making jechuun kanadha. Namtichi dictatorship in making jechuun kanadha. Karaa filannootiin Jawaar Mohammadi socho'uu dhowwanii paaspoortii Ameerikaa deebisee ka Itoophiyaa hin arganne ammatti kennuufillee hin deemanii Jawaar Mohammad in a limbo duraa duuba socho'uu dhowwanii jiran. Biyya bahuu hin danda'u, biyyi keessallee akka inni hin sochoone sagantaa isaa ka Jimmaa, sagantaa isaa ka bakka biraa dhowwamee jira. Boordiin filannoo Jawaar bakki takkallee socho'uu akka hin dandeenye ammaan booda warra filannoo godhachuu deemuu tarkaanfii irra fudhadhaa jedhee doorsisee jira, sodaachisee jira. Kanaafuu sagantaan Jawaar Faatii hafee jira. Biltsiginnaan ammoo boordii filannoo sanittuu fayyadamee boordiin filannoo ka biltsiginnaati, biltsiginnaa tumsaa gargaaraa malee biltsiginnaa gubbaatti tarkaanfii hin fudhatu, biltsiginnaa hin gaadi'uu seeran, biltsiginnaa hin sagaalu, biltsiginnaa waan fedhu godhata. Jimmattuu hiriira torbaan tokkotti guyyaa lama godhate, Harargee tarra hiriira bakka hedduu godhachaa ture, ka dirqamaa ka kijibaa horiinii ummataan maallaqa buusa jedhanii ummata maallaqa buusisaa jiranii achi qofaa miti. Jawaar Mohammad ka gosa takkaati. Jawaar Mohammad ka saba Oromooti biyya diigaa, kafaa'oon biyya diigaa. Abiy Ahmed ka sabaa fi sablammiiti. Deeggarsi Abiy Ahmediif godhamu naannolee Itoophiyaa hunda keessatti akka inni godhamu Abiy kallattii laf kaahee jira. Kallattii laf kaahee jira. Har'a Jijjiga naannoo Somaaliitti argitanii jirtan. Paartii Dabarwaaqoo jedhamee paartiin badhaadhinaa ufiin jedhu kun yookaan ammoo biltsiginnaa paartiin nafxeenyaa magaalaa Dirdaawaa keessatti dhiifa magaalaa Jijjigaa keessatti hiriir godhatee jira. Achi qofaa miti ummattoota kibbaa naannoo Amaaraa, naannoo Gambeellaa, Hararii, Benishangul, Afar naannoo hundattu Jawaar Mohammad irratti hiriir baasisaa jiran. Biltsiginnaa deeggaru jechuun nu sabaaf sablammiin Itoophiyaan wajjin jira. Jawaar Oromoo qofatti waliin jira. Oromoo hin barbaannu. Oromoo waraanaan bulchina. Oromoon komaandi postiin bula. Oromoon mal biraa hin qabu, fal biraa hin qabu. Oromoo sakaallee Oromoo humnaan bulchuu dandeenya. Deeggarsi warri biraa ka Itoophiyaa arganne naannoo gayaa karoorii warra yaadan. Karoorii warri qabu Oromoo fi humnaan bulchuu qofaadha jechuun. The Oromo support is taken for granted without earning it. Nama wallaggaatti fixaa ijjeesaa, nama roorrisaa doorsisaa akkasittu jechuun filannoo kan mo'achuu barbaadan. Filannoon kanaafuu hin jiru. Dirree walaba dirree walqixxee hin jiru. Oromoon olii gad babaatee na filadhaa jette uummata keessa deemuu fi dhowwanii ufi naannoo Oromiyaallee keessa bayanii sabaaf sablammii hunda gurmeessanii Abiy sabaaf sablammiitti wajjin jira, Faranjiitti wajjin jira, Oromootti wajjin jira jedhanii kijibaa fakkeessanii Oromoon akka hin sochoone godhaa jiran. Kun ka biraatidha. Ka sadaffaa waan Oromoo waraananii bulchuudha. Oromoo waraanan bulchuun Wallagga gubbaatti Abiy muuxannoo waggaa tokko ol qaba. Gujii irratti muuxannoo waggaa tokko ol qaba. Booran gubbaatti muuxannoo waggaa tokko olii qaba. Muuxannoon Oromiyaa waraanan bulchuu kunini deemtee dhuftee Burraayyuun baatee jirti. Finfinneen baatee jirti. Shawaa lixaa fudhatee jira. Komaandi postiin hin labsamne malee. Komaandi postiin jalqaballee seeran hin labsamne. Arsii fi Baalee, Harargee, Iluu Abbaa Booraa Jimmaa bakka hundaayyuu komaandi postiin yookaan bulchiinsi waraanaa walgahuu deema. Jaalanne jibbine. Dhiyoottu walgahuu deema. Oromiyaa waraanan bulchan. Oromiyaa waraanan bulchuu keessatti karoorii Abiyyiin qabu kana abbootii qabeenya Oromoo nama waan kan bir dhaabbachuu dandayaa hunda sodaachisu, mata keessa dhahuu saamsisu, kokkolaasu, horii warraarra mancaasu saamsisu, itti roorrisu doorsisu abbootii qabeenya Oromoo bakka hunda sodaachisu jalqabanii jiran. Abbootii qabeenya Oromoo bakka hundattuu jalqabanii jiran. Kalammaffaa abbootii qabeenya Oromoo callisiisu, saamsisu, abbootii qabeenya alagaa ka Oromiyaa keessatti gurmaa'aniin bakki isaanii fudhachiisudha. Qeerroo jedhamee maqaa qeerroo Oromoo wal fakkaatuni sabaa fi sablammii magaala Oromoo keessa waliin qubatu Oromoo gubbaatti ijaaru, hidhachiisu, dadammaqsu. Yoo qeerroon Oromoo hiriir bahee qeerroon Abiyyi ka maallaqii kaffalamuuf, ka maallaqii IMF kaffalamuuf, maallaqii addunyaa ka Ameerikaa, ka Awurooppaa, ka baankii addunyaa kaffalamuuf Abiyyi warra maal godhu ittiin beeka.
qulfi ittiin jeequmsa xoof qaba ajaja qof kennaaf qeerroo qophoofti waraana biyyi hidhachiifatettu jira qeerroo ka jedhamu. Amantii keessa seenee waan durii mallasaanu hin goone islaamii wal dhaba qaba islaami keessallee bakki biddi qabsiisu hin beeka sunnii fi salaafi jedhee wal nyaachisaa jedhee nam qopheeffatee jira. Karaa Oromoo ka gandaa ka sabaa Oromoo wal nyaachisuuf nam qopheeffatee qulfi harkaa qaba. Gaafa rakkoon Oromoon dimokiraasii jettee filannoo kan didde maali yookaan ammoo mirga ofiitti dhaabbatte qulfi sun qofaa kaasa jechuudha. Furtuu harkaa qabaa bakka hundattuu furtuu jeequmsa hundaayyuu qopheeffate Oromiyaa bakka hunda yeroo amma tana bombi yeroo eegattu bombi dhoof yeroo eegattu godhee jira jechuudha Abiyyi. Kanattuu jira wanni isin beekuu qabdan. Abiyyi kanattuu jira bakka hundattuu kan godhee jira. Kaan ammoo warra Oromoo ka sagalee qabane sagalee bituu ukkaamsu sodaachisuudha. Artistoonni Oromoo qabsoo Oromoo keessatti hangafa ka waan cufaa caal taphatu. Ummati Oromoo ummata bardheeraaf yuunivarsiitii keessa waa baratee kitaaba barreeffatee seenaa gurguddoo barreeffatee miti ummata afaaniin walitti himu. Kanaafi ummata afaaniin walitti himu keessatti aartiin, walaloon, yeedaloon, sirbii, weedduun, weellisni, weelluun, sheekoon bakki guddaa qabdi mammaayisi. Artistoonni Oromoo kanaaf akkam milkaayanii bara 20 30 40 qabsoo Oromoo keessa gahee guddaa taphatan. Hoggansa dhaaba kamiyyuu caal abaa'oo caalaa ka qabsoo Oromoo hogganii artistoota Oromootidha. Kafaa'oo caalaa ka qabsoo Oromoo hogganii artistoota Oromootidha. Ka gaafa Oromoo haamileen isa itti gabbu'ee haamilee ol qabu. Mallasaan jechuun kaadireen 600 OPDO waan hojjechuu dadhabde Umar Suleemaan tokkichi hojjatee jedhe kanaaf maqaa Umar dhahee Umarii qabdan malee nagaan horannu jedhe. Kanaaf artistoonni Oromoo hedduun biyya baate. Artistuun Oromoo duungoo gaafa dukkanaatidha. Gaafa Oromoon itti dukkanooftee qaanqee warra Oromiyaa waliin ibsee gaafa ummata Oromoo haamileen isaa gabbu'e gaafas abdii namatti horanii gaafa Oromoon cunqurfamee gidiraan isaa awwaalame gidiraan isaa dhokatee sagalee warraatiin gidira suni miidhaa suni cunqursa sun gabbaasanii isaan Oromoo Harargee Boorana Wallaggaa Shawaa Walloo faarsuni akka sansalataa tahanii haada Oromummaa walitti dhus sirba Oromoo aadaa wal barsiisuu fi kan Oromummaa tinnisee qabatee kan Oromoo deggaree utubee ittiin deeme dongoraan guddaan artii Oromoo kanaa jechuudha. Artiin Oromoo qawwee Oromootidha. Artiin Oromoo rasaas Oromoo misaayilii Oromootidha. Oromoo ni humneessa, Oromoo ni onnachiisa, alagaa ni sodaachisa. Mee eebbisa addunyaa namni hin beekne kamittu jira alagaan? Oromoon, Umar Suleeman, Usmaayo Muusaa, Mustafa Harawee, Biqilaa Guyyittaa, warri kun cuftunu warra artii Oromooti gahee guddaa taphatan. Artistoonni Oromoo jechuun qawwee Oromooti. Gadab jechuun hasaasa, Umar jechuun rasaasa kanaaf jenna. Hardha ammoo jechuun hardha Abiy warra kanatti dhufee jira. Gaafa namni ilmi abbaa gadaa aangoo qabate jedhee qabsoo keessaa galee ka qabsoo ammatan becencaraa jirtu tanallee dadammaqsee ka qabsoo tanallee bayyanachiisaa jiru artistii Oromootidha. Weellisaa akka Jaafar Aliifaa, ka akka Keekiyyaa Badhaadhaafaa, ka akka Saaliyaa Saamiifaa, warra akkasii akka Umar Suleemaan faattu artiin Oromoo mana galee ilmi abbaa gadaa aangoo nuuf qabate jedhe rafaa jiru deebisanii dammaqsaa jiran. Artistoota garii maallaqaan bituu fi Abiyyi faatii carraaqan. Ka hin dandeenye ammoo jechuun hidhuudhaan, ka hin dandeenye ammoo biyya baasuun carraaqaa jiran. Warri maallaqaan bitame warri sagalee artii keessatti gahee guddaa taphatan an investerii jedhe of yaada. Hedduu warra an investerii jedhe of yaadanii hedduu warra gadaan qabsoo nu goonu gadaan artiin umma sochoosanii darbee jiraa jedhe. Abiy Ahmedilleen gadaan artiin Oromoo sochoosan darbee jiraa jedhe dubbatee jira dhiyoo kanatti. Har'a ammoo warri gadafe warra
fincilaa filatee warra qabsoo filatee warra abiyyi dura dhaabbachuuf yaada isaanii qofan mirga heerii Itoophiyaa kennu mirga ofiin of ibsachuun sirbaan ta'uu ni mala, barreeffamaan ta'uu ni mala, sagaleen ta'uu ni mala, waan hundaaniyyuu ofiin of ibsachuun mirga heerii biyyi suni namaa kennu. Warri kanarra hidhaa jira. Warri kan gari isaanii akka horiitu tumee mataa keessa dhiigii warra dhangala'ee argitanii jirtan kalee burraayyuu waan godhan. Oromoon har woboo faarsuu fi jaalmarroo faarsuu yookaan shanee maali waan jedhan faarsuu hin danda'u abiyyoo hin faarsin. Waan fedhan faarsuun mirga. Abbaa fedhan faarsuun mirga. Abbaa fedhan dhaadessuun mirga. Oromoon waboo burraayyuu faarsuu hin danda'u jedhame Oromoon mataa keessattuu akkasii akka bofaa caafaqamee dhiigii Oromoo kalee burraayyuu keessatti akkas dhangala'e. Yoo sana agartan taatan gaafa masaraa Minilikii bakka mangaan yookaan horii warri jedhamu Oromoon keessatti arrabsame keessatti Abiy warra diraamaa isaa ka Habashaatiif artistoota isaa waliin footoo ka'e. Gaafa sagantaa artistootaaf qopheessan jedham keessa nami Oromoo Ali Birraa hin affeeramne. Sagantaa artii ka jedhamu takka keessa ka Oromoon argamin jiru. Garuu alaabaan Itoophiyaa dullachii qabatamee faaruun hin taane faarfamee waan hagam ka Itoophiyaa godhamu. Nama abiyyi dur ta'anii manga horii sittunuu booyi ceesisa sittuu malkanuu ceesisa dhanii sarrabsan inni warri sun waan takkallee hin goon. Ka Oromoo ka woboo jedhe yookaan ka Oromoo ka abaa'oo faarsee jedhamu akka bofatti mataa keessa tuttumanii mataa dhoosan. Bor arguu deemtan fagoo miti teedii afroo xiqursoo jedhe Minilik si sirbuu deema. Minilik si faarsuu deema. Abiyoota addabaabaayii uummatii miliyoon tokko bahee xiqursoo Minilik jedhe si sirba. Warra sagantaa hayyameefi jira. Bor Minilik Finfinnee Millennium Hall miti beeka. Millennium Hall yookaan galma barkumee osoo hin taane bakka addabaabaayii masqalatti xiqursoo Minilik xiqursoo jedhee faarsuu deema. Harma muraa fi harka muraa warri godhee abiyyi siidaa dhaabeefsan faarsuu deema. Harma muraa fi harka muraa bakka Finfinneen qabdu bakka handhuura Oromiyaa Itoophiyaan qabdu guddaattu faarfama. Oromoon man isaa keessatti hoteelii xixiqqoo isaa keessatti yoo inni waraan isaa bilisummaa isaa faarfatee ni tumama. Itoophiyaan nu keessa jirtu tana. Itoophiyaan Oromoon keessa jirtu tana. Yoo kun isinii hin galin Oromoo maal akka isinii galu hin beeku. Duuli artii gubbaattu godhamaa jiru kun duula sagalee Oromoo ukkaamsutidha. Jawaar Mohammadar paaspoortii Ameerikaa deebisee ka Itoophiyaa dhabee stateless biyyi dhabee hidhamee akka durii dubbachuu hin dandayu ukkamamee jira. Biyya keessa bahe uummata wal arguu hin dandayu boordiin filannoo ka Abiyyi hogganu ka intal Izeemaa Burtukaan Midhaaksaa hoggantu hin sochoosu warri kana. Filannoo wanni jedhamu kijibaa dharaa hin jiru. Maaltu wayya Oromoo? Maali wanni falli jiru? Abaa'oon deeggaraa warra tokkoon guyyaa guyyaan ijjeefama. Akka lukkuu caaccutii jalaa guyyaa risaan butu. Akka lukkuu ilmoo isii guyyaa guyyaan allaattiin jalaa buteettiin deemu. Abaa'oon yoo waajira boosatittu bannam jalaa ijjeesan. Yoo waajira bakki kamittu banu namattu jalaa hidhama nama jalaa ijjeefam. Bakki inni waajira banutti. Kafaa'oon bakki waajira inni banutti waajirattu caccabaa namattu jalaa hidhama. Pabaa'oon bakki inni banu deemuu namattu hidhamaa jala cufama. Warri kun mataa nyaatamee hagiyoomi eegaa jirtan. Yaa Kafaa'oo, yaa Pabaa'oo, yaa Abaa'oo maal eegdan? Maal eegdanii manam nyaachistanii deeggartoota ma ijjeesiftan? Ma ficcisiiftan? Warri deeggartoota keessan bilisa baasuu hin dandeenye. Warri deeggartoota keessanii walitti dhufe sagalee ta'uu hin dandeenye. Warri deeggartoota hidhaa baasisuu hin dandeenye. Warri deeggartoota hidhamaa dubbachuu hin dandeenye. Warri deeggartoota ijjeefamaaf sagalee ta'uu hin dandeenye. Warri waajirii keessan cufamaa fi waliin dhaabbatanii gamtaan dubbachuu hin dandeenye. Warri waliin ta'ee abiyyi dur dhaabachuu hin dandeenye. Biyyi maalii bulchitanii? Biyya maalii bulchitan? Dhaabaa keessan bulchuu ka dadhabdan. Miseensi keessan nagaa wabii isaatii fi sagalee ta'uu ka dadhabdan.
Oromiyaa maali bulchitan Oromiyaan diigamaa nami dhumachaa biyyi barbadaawaa sabni mancawaa bosonni gubachaa maali wanni dandeettiin keessa wanni san hojjattan maali faayidaan keessan abaa'u maali faayidaan keessan kafaa'u maali faayidaan keessan pabaa'u hidhamaa roorrifamaa isan sodaachisaa miseensi keessan isan guyyaa guyyaan godhatan manidhaa guuraa garafaa saamaa ummata dirqiidhaan maallaqa buusisaa harargee isan dhiyoo dhuftanii deemtan kafaa'u hardi ummati dirqi miiliyoona 50 nu buusee jedhee warri biltsiginnaa dhaadachaa jira gaala fida sa'a fida sanga fida maseen fida kormi fida qubli fida hoolaa fida irra guuraa jiran dirqin yoo isaan ummata akkana saamaa jiran yoo isaan wallagga komaandi poostii gubbaa buusanii akkan waggaa takka waggaa lamaa fi jiruu ilmi namaa gaaga'aa jiran ha ijoollee torbatti butamee jedhee naannoon Amaaraa ijoollee torba bakki isaan jiran hin beekne jedhanii hiriir labsochoosu guyyaa takki keessattu yaamanii biyyisan miil tokkoon dhaaban nama kuma gamittu wallaggaatti dhumate interneetiin hin jiru nam dhumatullee lakkoofsa warraa hin beekne telefoonii hin jiru jechuun nam du'ellee mardoo itti himuu hin dandeenye booranan maaltu ta'aa jira hiriir nagaa yaamuu dadhabdanii hiriira nagaa yaamuu dadhabdanii yaa cundhur Partiin Oromoolleen OPDOlleen biltsiginnaalleen cufti yaartu cundhur de baqqalaan waan baqqalaani biltsiginnaan jedhu sun paartiin baqqalaa hin qaba paartiin kafaa'oo hin qaba paartiin pabaa'oo hin qaba paartiin abaa'oo hin qaba tokkummaa malee waan isaan baasaa hin jiru gamta malee wanni warri baasaa hin jiru gamta dhaabachuu dadhaba warri kunin gamta dhaabatanii yoo isaan hiriira nagaa guutuu Oromiyaa yaam biltsiginnaan waan tokko godhuu hin danda'an tokkomani jennaan biltsiginnaani kotoot isaa erbe isaa darsi isaa balfisa gurratee guyyaa tokkotti biyya abbaa isaa mooxattu galurra biyyi masaajiditti gubsanittu gala biltsiginnaan guyyaa tokkotti iyyuu Oromiyaa keessa sila wala hareenurraa godaanaa garuu biltsiginnaa miti ka wanu godhe dhaabbilee Oromootti wanu godhe dhaabbilee Oromootti tokko ta'uu dadhabuun gurmaa'uu dadhabuun gamtaa'uu dadhabuun ijaaramuu dadhabuun biltsiginnaan matarratti nu albahee biltsiginnaan ka qarrifaan isaa akkas gaadan isa gadheeratee Oromoo nyaata abaa'ootti nu godhe kafaa'ootti nu godhe pabaa'ootti nu godhe haa garra warri mataan ijoollee Oromoo nyaachisan kafaa'oon mataan nama gamhiisisaa jira pabaa'oon mataan nama gamhiisisaa jira abaa'oon mataan nama gamhiisisaa jira abaa'oon deeggartoota isaa hidhamuuf itti gaafatama yoo dhaabsisu dadhabe yookaan Oromoon isanitti hin dabalamu kafaa'oon nama maqaa keessanitti seenee hidhamu kan yoo dhaabsuu dadhabdan itti gaafatamuu deemtan pabaa'oon itti gaafatamuu deemta tokko taha malii jira hin jiru tokko tahanii gamtoomanii diina hama diina qarrifa dheeraa kan dur dhaabbatanii aawoo isaa gaada isaa ilkaan isaa keessa guuran yookaan mataan nyaatamuu deemtanii mataan isin liqimsaa warri Oromoo fi Oromiyaa fi mulli qabnaa jettan mulli takkallee hin qabdan isin argaa jirra walit dhuftanii wa barreeffachuu hin dandeettan walit dhuftanii poolisii tumachuu hin dandeettan biltsiginnaa nu kofalchiistanii biltsiginnaa nu kofalchiistan biltsiginnaa nu kofalchiistanii artistoota Oromoo ka akkanatti tumamu ibsa ejjannoo waan takka baasuu hin dandeenye uuma godhaa hin jirtanii artistoonni Oromoo maqaa keessan abaa'oo jedhee yookaan marroo jedhee tumamedha malee buddeen liqimsaa feetiif hin tumamne dhaabii sunarrallee walitti dhufee wal argee waan tokko godhuu hin danda'u gaaf artistoonni Oromoo dhiigii warraa lolaa dhangala'u woma godhuu hin danda'u cundhuurummaan kan caalaa maaltu jira yarummaan kan caalaa nam isaaf jedhee hidhamu nam isaaf jedhee dhiigu nam isaaf jedhee madaa'u nam isaaf jedhee du'u yoo sagalee ta'uu hin dandeenye faayidaa warri qaba maal ani jechuun ammaan booda filannootu jira paartii Oromoo dubbachuu dhiisee jira hin dubbatu faayidaa waan tokko argaa hin jiru warri faayidaa waan takka waan nu goonu kanallee nu dadhabnellee nami dadhabee ani womaa mite nu dadhabne ka lubbuu isaa kenne nam lubbuu isaa kenne kana gurbaa kalee boosetti ijjeefame sana gurbaa booranatti ijjeefame gurraachoo sanfaa gurbaa akkasitti tumamu ka asoosaa sanfaa diinaraas fa kanagaattu jedhame mootummaan kennate rashanamfaa warri bosona gale ka harki kennate hagam mootummaan rashan abaa'oon dubbateefii jira
warri araarsina jedhee biyyattu galche karaara dabta hisallee dubbachaa jirani hin jirani angoof jecha jijjiiramii hin gufachuuf jecha dhugaa Oromoo kanam du'ellee awwaalaa jira kan caalaa obsuun kan caalchallisuun hin danda'amu paartileen Oromoo takka nyaatamuu deemti yookaan walitti dhufte waan kan dur dhaabachuu danda'u qabdi yookaan takka liqimsamuu deemti takka dhidhimuu deemti gaafa abaawoon nyaatamu kadhaabbileen biraa hin dubbanne gaafa ittaananii pabaawut darbanii gaafa pabaawun dhufe kafaa'u achiin duban namni walii dubbatin jiru seena ta'uu deemtan barbadaa'uu deemtan dictatorshipin akkaataan ittiin dhufa akkas tokko malaan dhawan kaan hin qoodanii kaan hin dhahanii achiin dubatti warri isaan keessa jiru qulqulleessuu deeman isaan keessa jira qulqulleessuu deeman kanaaf filannoo diraamaa jedhu dhiisa diraamaa filannoo jedhu kijiba filannoo jedhu dhiisa filannoo waan jedhu dhiisa filannoo waan jedhu dhiisa akka naannoon Amaaraa dhiyoo kana mormii gosuun Oromiyaalleen deebi'uu qaba komaandi postii Wallaggaa hadhaabbatu mormi dirreeni filannoo walaba walqixxee haa ta'u mormi nama hidhame gadhiisa mormi warra dhiiga Oromoo dhangalaase dhugaaf dhiyaatanii yookaan ammoo murtii dhiyaatanii mormi dhiyeessa akki durii isaan mormi dhiyeessuu hin dandeettan Jawaar Mohammad waan kan godhuu hin dandeettu namni hin beeka namni hedduu waan kan godhuu hin dandeettani biyya galtanii hidhamtanii jirtanii yoo qeerroon godhu qeerroo dur hin dhaabbatina qeerroon magaala keessatti arwaa godhuu hin danda'u akka durii sun magaala keessatti ijaaramanii jiranii abii ijaaree jira garuu baadiyaa keessatti gammaa hin ijaaramne karaa baadiyaa keessatti cufuudhaan baadiyaa keessatti mootummaan akka hin sochoone godhuudhaan OPDO kalee baqattee jechuun magaala galtarraalee magaala galchuu ni danda'an. OPDO'n ummata Oromoo humnaan bulchuu hin dandeettu baqattee baadiyaa keessa ba'uu dandeetti. Kana wanni jechuun ani jechuu barbaadu. Protestiin yaamamuu qaba. Ijoolleen Amaaraa kaa qabamti jedhame protestii yaamsisee muummichi ministeera Abiyyi odoon jaalatinu warra kan yaame ittiin mari'ate. Odoo namni butam akka hin jirre beeku. Nu Oromoon protestii godhuu hin dandeenyu abbaa kana jedhee namni ilaalu hin jiru naannoo tokko. Waraan dhaabsisuu komaandi postii dhaabsisuu humni qabna yoo nu tokkummaa qabaannee hiriir baana yoo nu tokkummaa qabaannee mormii goone yoo nu tokkummaa qabaannee mootummaa gubbaatti dhiibbaa godhuu dandeenya mootummaa jechuun nu jechuudha uummata jechuudha humni kan beekuu dadhabne uummatii kennin warri horiin isin biti warri garaan isin biti waa takka isinitti hima Abiyyiitu deemeef yookaan ammoo biltsiginnaatu deemeef garaan keessan hin hirdhatu. Abiyyi waan Oromoo maqaa Oromootiin dhufaayyuu bakki biraa geessaa jira. Masaraan jaaraa siida minikiitiin jaaraa yookaan alaga biratu itti fayyadama. Wanni maqaa Itoophiyaatiin dhufalleen haqi keessan gaafsulleen argattan. Qabeenyi Oromoolee abbaa isaaniitti ta'uu deema. Lafa kaarameetirii 200-300 argannaa jettan Oromiyaan balloon keessanii beeka. Oromiyaan balloon ta Oromooti. Lafa kaarameetirii 500 miti. Biyya dhuunfachuu dandeettanii biyya qabachuu dandeettanii wanni garaan guyyaa takka lama isin bituuf hin jiru garaan guyyaa takka lamatti wanni isin bite godhu hin jiru wanni an argu warri horiitu nu bite gaafa mootummaan kun deemu lafattu nuun citaa jettanii yaaddan gaafa wayyaaniin deeme OPDO'n lafti ittiin hin cinne mootummaa ta'e itti fufe mootummaa ta'uu dadhabee wallaalee malee Oromiyaan ka'umsa taate bilisa baasee malee sabni Oromoo hin qaqqalle OPDO Guma irraan baafanne haaloo ittiin baane biyya bulcha jedhee biyya harki diinatii buusee horiileen Oromiyaallee kana nyaadha jedhee dur buuse nyaachuu wallaalan bulchuu wallaalan warri har'allee garaafettanii mootummaa jala deemtanii sagalee dhugaa Oromoo awwaaluu feetan dhiiroo akki kun nama hin baasu Oromiyaan teessan ta'uu deemti Oromiyaan teessan ta'uu deemti Oromiyaa diinii irratti abbaa tahee qabeenyi Oromoo hin saamne uumuu barbaannanu ka isin abbaa ittaatanii jechuun biyya bulchitan horiin keessan hin tuqamu keessanii miti OPDO ka wayyaane hin tuqamu meetek hin tuqamu xireet hin tuqamu meegaan hin tuqamu effort hin tuqamu keessan maaltu tuqa irri caala kan caal duroomaa kan caal badhaadhaa dhuftan wannan jechuu barbaad kanuma kaan ammoo abbaan irree jechuun bulchiinsi Abiyyi abbaa irree ta'uu akka inni deemu gaafa filannoon culullee mo'atu culullee aangoo hin kenninu mallayyoo lafa keeyyanne baafanne san kaayyanne mallayyoo sanittu deebine Itoophiyaa karaa waraanaatiin itti fufsiisna
haga feetu dulloomtu jaartu waraani nam keessa hin bahu fedhii waraan labsuu jedhee Abiy yeroo hedduu dubbate filannoo hatuutti beekaa jedhee dubbatee jira Itoophiyaat fersim kabaja Itoophiyaa fenne qawwee fudhanii lubbuu keenya kennin jedhee yeroo hedduu dhaadatee jira namtichi kun aangoo isaa malee waan biraa kenni dantaa hin qabne argaa jira lubbuu Oromoo dantaa kenni hin qabne argaa jira odoo sila artistiin Habashaa tokko kalee akkasuma daahee Abiy jilbeeffatee booya Abiy jilbeeffatee Itoophiyaa amlaaka jedha firree gangalatee Itoophiyaat fersimedha oduu artistiin Habashaa tokko as taate oduu artistiin Habashaa tokko as taate garuu Abiy irraa waa'ee gunqa Abiy nama of tuffatu Abiy nama abbaa isaa tuffatu Abiy nam sab isaa tuffatu Abiy nam gosa isaa tuffatu Abiy nam warra isaa tuffatu warra haadisa malee warra abbaa isaa maqadha hin beeku nama akka gaangee abbaa isaa lagatee haadhu fiitiin uf yaamu nama uf hin kabajne nama uf tuffata nama ofii fi bakkin qabnerraa Oromoo fi kabaja eegullee wallaala Abiy kanaaf akkam namtichi kun akkan nu godhe namtichi kun yoo Oromoon dhiigu yoo Oromoon du yoo Oromoon madama callis wanee falaasamni isaa namni uf hin kabajne si hin kabaju namni bakka uf hin kennine jechuun nam biraatis bakkin kennu inni warra jeesu warra Oromoo sam warra nafxanyaa warra Minilik sun ta'uu fedha kanaaf siidaa Minilikiidhaaf falaasamni bulchiinsa isaa wanni hundinuu achi gubbaa madda jechuudha kabira wanni an dubbadhu jechuudha dhuma tokko dubbadhu mali nu baasa gamtoomu dhaabbileen Oromoo ummata Oromoo mormii fi falmii fi qopheessu filannoo kanallee jechuun filannoo walabaa kan ta'u dhiibbaa godhu suni wanni Oromoon godhu qabu wanni guddaan biraa kanattu jira Abiy dabaree nama nyaata siyaasa namni nuti jirru kun siyaasa bara ihaapatii fi iseepatii wal fakkaata Mangistuu Hayilemaariyaam akka kanaan ka'e Mangistuu Hayilemaariyaam beeyta gaaf inni filatamu gaaf inni jijjigaa dhufee dira daawwattu wargahii dargii godhamee huursotti godhamee achirraa Finfinnee dhufu Mangistuu Hayilemaariyaam fuulallee gurraacha hidhiillee furfurdaadha Itoophiyaa yeroo sanii Itoophiyaa suyyume Egziyaaberii Itoophiyaa sirni mootii sun nam hundattu jibbe warri sirni mootii fakkaatu warra malaayika fakkaatu warra funyaan qaqqajeelaa warra hidhii xixiqqaa warra ija babbareedaa rifeensa lallaafaa jedhee Itoophiyaan suyyume Egziyaabeer Israa'el ofiin jennu sun hunda jibbe barataan Itoophiyaa yeroo sanitti Mangistuun Hayilemaariyaam maalidha guddinni isalleen ilma garbichaa ture hin beekamu gurraacha ture hidhii furfurdaa ture funyaan qajeelaa hin turre bifalleen gurraacha mataallee jaba ture kanaafu waan Itoophiyaa yeroo sanitti balfite waan sirni mootii san hundaayyuu Mangistuun ni guutaa cunqurfamaadha cunqursa mootummaa sadarkaa tokkoffaa nama argee jedhamee gaffidame isumaayyuu paarlamaa keessatti gaaf dargii walitti qabshoon gosa keessatti Mangistuu Hayilemaariyaam ammaan booda hidhii furda namnaan jedhu funyaan barca namnaan jedhu saan jedhu hudduu keessa waraanaa jedhe sodaachi ture Mangistuun kun hagas cufaayyuu nama Itoophiyaa kanaafi amanamaallee akka warra sirni mootii sunitti ta'ee nam hin miine nam dimokiraasiin nam bulchuu jedhamee yaadamee gaffidame Mangistuun gaaf dhufee wanni dhufe Itoophiyaatti farsimiin dhufe haqa ummatii barbaada dhiisee Itoophiyaatti farsimedee Itoophiyaa diiguu jalqaba Mangistuu Hayilemaariyaam warri si gargaare warra abacaa sooshaalizimii is barsiise ka akka Hayilee Fiidaanii galaafate warra akka Sannaay Likkeefaa cufaayyuu ni nyaachise Tafarii Bantii hoggana waraan Itoophiyaa ka Eertiraa ture gayyaame galaafate isaan dura eenyu galaafate Mangistuu Hayilemaariyaam isaan dura eenyu galaafate Amaan Andoom ka Eertiraa isa galaafate Amaan Andoom galaafatee Tafarii gaffichis Tafarii Bantii Habashaan nama gantii ufee gadhe uummati shawaa gaafsullee gorse Mangistuun hin nyaate achiin dubatti Atnaafoo abaatee kaayis wajjin ture ni nyaate Atnaafoo abaatee kaayis wajjin ture ni nyaate itti aanaa hogganaa Mangistuuf Atnaafoo abaatee ture Atnaafoo abaatee ni nyaate achiin dubatti Mangistiin tokkum tokkoon nam nyaate tokkum tokkoon nyaate dhumirratti ofii isaati hafee dhumirratti abbaa irree tahee gaafa sani nam ijjeessa dadhabee hudhamee wayyaan itti dhuftee jennaan biyyi dhiisee baqate Abiy Ahmed dictatorship gosa Abiy gosa Mangistuu kan Itoophiyaatti farsim jedhe Mangistuun Itoophiyaatti digdamedhe Mangistuun waan gaarii Itoophiyaan hadursitu jedhe kun ammoo Itoophiyaatti farsim jedhe Itoophiyaa digdanii jiru kun Itoophiyaa guddisnaadha sanitti dhufaa jira takka takkaan nam nyaataa jira takka takkaan nyaachaa jira takka takkaan ijjeessaa jira Sa'aarii Mokonnin nyaatamee jiris birin jiru
Sa'aaree Mokkonnin nyaatamee jira. Gezaayii Abarraa nyaatamee jira. Ambaachoon Dr. Ambaachoon nyaatamee jira. Jawaar akka isaaf nyaatamee akka rabbiif hafe. Jawaar Mohammad akka isaaf nyaatamee akka rabbiif jira. Lammaa Magarsaa siyaasan nyaatamee jira. Ka lubbuu akka rabbiitiif jira. Takka takkaan nama hundaayyuu nyaachaa jira habishi. Warra Oromoo ka'al jiran ka gadaa feellee gaafa takkum takkaan akka caacuutii akka okokkaan lukkuu yookaan ammoo akka killee lukkuu nyaataa fixaa dhumirratti warri isa keessa jiru. Ka har'i isa faarsu leencoo baatee kan hundaayyuu hin dhiisu. Dictatorshipin hunda deemee nyaata dhumu gubbaatti takka nyaataa malee. Kamittuu durattu nyaatamaa kamittuu dubirrattu nyaatamaa malee. Dictatorshipin namaleedha. Principin isaa dhumirratti abbaa irra nam tokkootedha. Abiyoot lijaan ትበላለች ጋፍ መለስ ፋለ ስዬ ተበልቷል የሌላውም ይቀጥላል። አብዮት ልጇን ትበላለች. Revolution devours its own children. Afaan Ingilishtiin. Afaan Frenchii keessa dhufe wanni kunin gaafa jechuun sochii warraaqsa bourgeois biyya French sun. Robespierre, Jean-Paul Marat takka waranaaf warri qabsoo sun jalqaban cuftinuyyuu guillotined. Guillotine jedhama afaan Frenchitiin. Maashinii morma irraa murti godhame takka wal fixanii wal balleessanii nyaataman. Wanni abiyyitti deemaa jiru. Namni cufa azaa godhee nyaatee ofii isallee gaaf tokko ammoo boolli jahannama seen dhidhimuu deema. Oduu addunyuun kan gubbaa jiru. Of qopheessina.